Kesa gobeta Jesus mabilo Ilano jintezega Tupike samarema Attade zanku tutate Salam kodarebat Sirratani ara galfata Kilafe takunjamat Atora dandesa Atora dandesa Atora dandesa Atora dandesa Jabatin male sila sor batanin beku Abanal rampudatini baruke sanaiku Satif kain kopae gabambol ke terkipam Arapi kosingo date arkike nautinata Satif kain kopae Gabambol ke terkipam Arapi kosingo date arkike nautinata Atora dandesa Atora dandesa Atora dandesa Atora dandesa ayyaanniif nagaan waaqayyo waaqa jiraataa hunda keessaniif haa ta'u ijoolleen waaqayyoo waldaa Maraanaataa Yesuus keessatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu maqaa gooftaa Yesuusiin nagaa hafuuraa isin gaafadhaa nagaa keessanii ani nagaadhaa manni koos jireenyi koo hundumtuu nagaadhaa waaqayyo inni madda nagaa keenyaa ta'ee nu jiraachisaa jiru ulfaatu tajaajiltoonni geggeessitoonni mana waaqayyoo keessatti halkaniif guyyaa dammaqxanii hojii waaqayyoo hojjechaa jirtan sagantaa dilbataa kana qofaa osoo hin taane sagantoolee adda addaa waldaa kana keessa jiru garaa garaa irratti nuffii tokko malee dammaqinaan hojii waaqayyoo hojjechaa kan jirtanii eegumsa mana waaqayyoo irratti geggeessaa mana waaqayyoo irratti tajaajila hojii hafuuraa hundumaa irratti hidhattanii kan jirtan inni jiraataan ilmi waaqayyoo hunda keessan haa eebbisu har'as sagantaa kana jalqabuurraa kaasee hanga ammaatti hojii waaqayyoo hojjechaa kan jirtan kana booddees seentanii hojii waaqayyoo hojjechuuf kan jirtan eebbi waaqayyoo safara malee isin irratti haa baay'atu jedha maqaa Yesuusiin eebbifamaa sabichis waaqayyoo isin haa eebbisu eebbifamaa waaqayyooti guddaa gammannaa waaqayyoo guyyaa gaarii kana nuu kenneera egaa torban lamaan darbe kana barumsaa mata duree haaraa walii wajjin barachuu jalqabneerra sababa adda addaatiin torbanii har'aa hin seeniin hafeen jira yoo waaqayyo jedhee har'a itti fufee egaa gara fuulduraatti barumsa kanas hin xumurraa akkuma mata duree waaqayyoon sodaachuu jennee mata dureen kunis kutaa 10 olitti akkuma xumurree mata duree waaqayyoon sodaachuu jedhu inni kunis amma sana bal'achuu dhiisuu danda'a garuu kutaa murtaa'ee ganaa walii wajjin ilaalaa deemna jechuudha. Maal amanattaa mata duree jedhu walii wajjiniin ilaaluu jalqabnee jirra har'asatti fufnee walii wajjiniin ilaalla. Akkas jennee turree amanannaan waaqayyoon alaa waaqayyoon malee amanannaa biroon ofii isaatiifis isa isaa amanatuufis yeelloodha jennee turree egaa amanannaan yeellootti nama geessan maal fa'i kan jedhu laallee qabxii 1 2 3 jennee dhaabbannee arrafaffaa walii wajjin ilaallaa gooftaa walii wajjin kadhannee gara sanatti dabarra. Qulqulluudhaaf amanamaa goota bara baraa waaqa keenyaa si jaallanna situ jaallannu barsiise
hiikaa jaalalaa si keessaa barre waaqayyo jaalala ati ofiin keeyyuu jaalaladha. Jaalalli kee kun immoo gaarummaa gurguddaa nuyi umurii keenya keessatti lakkoofnee tilmaamnee bira ga'uu hin dandeenye hedduu nu barsiiseera. Amaanu'eel nu wajjin jirtaa. Ebenezer nu babal'isaa nu ceesisaa jirtaa. Gargaarsi kee nurratti guddachaa jira. Rihooboot nu bal'istee lafa nu dhaalchisaa jirtaa. Gargaaraa keenya caalchisaa keenya danda'aa bara baraa Elchaadaay mootii guddaa bara baraan galanni siif haa ta'u. Haleluuyaa galanni siif haa ta'u. Haleluuyaa ulfinni siif haa ta'u. Harki kee gaarummaan kee nurratti daangaa daarii dhabeera. Tolli kee mana keenya keessa guutee irra dhangala'ee nu ceesisaa jira. Diinni keenya, duwwaa keenya, kufuu keenya, salphina keenya, beela'uu keenya, hirkachuu keenya, harka namaa laaluu keenya labsaa lallabaa ture sun hin taane. Ati Waaqayyoo duwwaa keessa guutuu nu hammaarchisuudhaani, lafa onaa keenya lalisiisuudhaani, burqaa keenya nu haaressuudhaani, dadhabbii keenya jabina gochuudhaani. Guyyaa kana ganama kana har'a nu laatteetta. Maqaa keessa dinqisiisaa kanaaf, kabajamaa ajaa'ibsiisaa irree kee kanaaf, leenca qaraaniyoo teessoo kee teessoo kabajaa irratti galanni siif haa ta'u. Maqaan kee maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin bara baraan ulfinaan kan jajame haa ta'u. Si galateeffannaa si haa galatu. Si jajnaa jajame. Maqaa kee ol qabnaa ol jedhe. Diinni keenya salphateera qaana'eera galanni siif haa ta'u. Hafuura keessa qulqulluu ayyaana keessa jabaa isatti hin baatamneef. Bara baraan ulfaadhu Waaqayyoo ammas fuula kee dura jirra. Araara kee nu ilaali. Cubbuu jireenya keenya keessa jiru hundumaa dhiiga Yesuusiin nurraa lollee nurraa dhiqii adda nu baasi. Cubbuun nu wajjin hin deemin danqaa waan ta'eef, gufuu waan ta'eef, namni si wajjiniin bilisummaadhaan akka hin jiraanneef coba waan itti ta'uuf cubbuun jireenya keenya keessaa maqaa Yesuusiin dhiiga Yesuusiin duguugamee haa ba'u. Ameen duguugamee haa ba'u. Ameen duguugamee haa ba'u. Amajaajiin keenya diiyaabiloos raawwatee sababa ittiin nu kasasu hin argatiin. Raawwatee maqaa Yesuusiin nabboofna. Irree keessa jabaadhaan dandeettii kee dandeettii Waaqayyootiin, ga'umsa kee ga'umsa Waaqayyootiin, caaluu kee caalummaa Waaqayyo Waaqa jiraataatiin diinni keenya bara baraan kan gombifame haa ta'u. Diinni keenya bara baraan kan lafa dha'e haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin falmuudhaan, loluudhaan, ceesisuudhaan nu wajjiniin ta'i. Nagaa kee nurratti baay'isi. Waaqa banamaa nuuf kenni. Yaada kee yaada Waaqayyoo nutti dubbadhu. Karaa kamiin iyyuu diinni nu danquu nurratti hojjechuu hin danda'in. Akka nu wajjiniin jirtu diina keenyatti mul'isi. Nunis warra galataa nu godhi. Waaqa banamaa nu laatteef ulfaadhu. Sagaleen kee waan banamee dhufaa jiruuf si haa galatu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiitiin. Ameen. Egaa amanannaan kan biraan Waaqayyoo yoo isa amanatan yoomiyyuu nama yeellaasisu. Gaarummaa warri Waaqayyoon amanatan argatanii yoo gooftaan keenya jedhee gara fuulduraatti ni ilaalla. Waaqayyoon amanachuu keessa gaarummaan yaa'u baay'ee jira. Akkuma Waaqayyoon sodaachuu keessa gaarummaa baay'ee yaa'u ilaalaa turre. Waaqayyoon amanatanii isarratti of gatanii jiraachuu keessas gaarummaa tilmaamamee dubbatamee hin dhumne jiru. Yeroo bira geenyu baranna. Amma garuu amanannaa kan biraan Waaqayyoon alatti jiru. Akka inni nama yeellaalchisu malee fiixaan akka nama hin baafne. Akkaataan inni itti nama milkeessus yeroodhaaf duwwaa akka ta'e fiixaan ba'umsaa akka hin qabne. Deemee akka inni nama yeellaalchisuudhaaf jiru walii wajjiniin barachaa turreerraa arras immoo qabxiiwwan hafan akka gooftaan keenya ayyaana nuuf baay'isetti tokko walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Innis qabxii arfaffaadha. Qabxii arfaffaa irratti Waaqayyoon warri amanan yookiis amanannaan Waaqayyoon alatti jiru kamiyyuu gara yeellootti nama geessuu jenneera. Maal fayyisaan amanannaan Waaqayyoon alatti gara yeellootti nama geessan kun kan jedhu tokko lama jennee sadii leennee arfaffaa irratti dhaabban. Innis inni arfaffaan hojii ofiif badhaadhummaa. Hojii ofii fi badhaadhummaa amanachuun
gara maalitti nama geessa gara yeellootti nama geessa hojii ofii fi maalan jedhe badhaadhummaa amanachuun gara yeellootti nama geessa qabeenya amanachuun birrii amanachuun maallaqa amanachuun irratti hirkachuun gara yeellootti nama geessa isa akkasumatti dubbatanii darban miti an jala muree dubbii waaqayyoo keessaa isinii dubbisaan isinitti dubbadha garaa keessan murattanii akka ilaaltaniin akka dhaggeeffattaniin jaalala gooftaatiin affeerraa isiniif godha namni hedduun hundumti keenya maallaqa hin jaallan hundumti keenya maallaqa hin barbaanna hundumti keenya maallaqa argachuudhaaf jireenya keenya aarsaa baay'ee irra buusaas jira wantoota riskii hedduu fudhanneera jireenya keenya keessatti maallaqa argachuudhaaf maallaqni akkaawuntii keenya keessa buukii keenyarraa baankii nuyi lafa nu qusannu keessa saanduqa nuyi keessa kaa'annu keessa guutee jiraachuunsaa baay'ee garaa keenya gammachiisa harki caalaan keenya kiisiin keenya duwwaa yoo ta'e jireenyi keenya hin tasgabbaa'u nagaa hin qabaannu maaliif eenyuun amananna jechuudha maallaqa sana amananna waan ta'eef haa ta'u malee maallaqa amanachuun qabeenyaa hojii ofii amanachuun nama yeellaasisa yeellootti nama geessa yeelloo irraas nama oolchuu hin danda'u ofii isaatiifis yeelloof jira ofii isaatiis baduus jira sagalee waaqayyoo keessaati macaafa Ermiyaas raajichaa boqonnaa 48 lakkoofsa 7 irraa dubbii waaqayyoodhaa akkana jedha ati hojii keef badhaadhummaa kee in amanatti kanaafis in booji'amta keemosh waaqayyoon kee inni tolfamaan in booji'ama luboonni isaaf hojjetoonni isaa hundinuus in booji'amu galanni waaqayyoo keenyaaf haa ta'u maal jedha lakkoofsa gara jalqaba yookiis aarratti sarara gara jalqabaa irratti ati hojii kee badhaadhummaa kee in amanatte kanaafis maal taata in booji'amta warra Mo'aabiin akkas jedha hojii qabu hojii gaggaarii qabu iddoo lalisaa qabu faayinaansii qabu biizinesii qabu jireenyi isaanii wal qixxaataadha akkasuma kanarraa kan ka'e immoo badhaadhummaa qabu sooromoodha kanaaf maal abdii isaanii kan isaanirra godhatanii jiraatan warri Mo'aab kun amanannaa isaanii godhatanii hirkoo isaanii godhatanii kan isaan ittiin jiraatan maalidha yoo jenne hojii isaanii sanaaf badhaadhummaa isaaniiti warri qonnaa qotan qonnaa isaaniitii fi badhaadhummaa immoo qonnaa isaaniirraa argatan sanarra amanannaa isaanii godhatanii jiraatu warri daldalan daldala isaanii isa gabaa guddaa qabu isa nama baay'ee maamila hedduu qabu maallaqa guddaa isaanii galchaa jiru sanaa daldala isaaniitii fi maallaqatti irraa argatan badhaadhummaa isaaniirra ija isaanii godhatu warri hojii mootummaa hojjetan miindaa gurguddaa warri nyaatan miindaa gurguddaa ji'aan isaanii dhuftu sanaa fi badhaadhummaa sana isarra hojii isaanii sana irratti hirkatu an hojii gaariin qaba obboleessi koo hojii guddaa qaba obboleessi koo obboleettiin koo ani NGO guddaa keessaan hojjedha yookiin immoo dhaabbata biyya alaa keessaan hojjedha biyya kana keessaa kaffaltii guddaan kaffalchisu dhaabbata akkasiiti ani immoo achiin hojjedha jechuudha kanaaf warra akkas jedhanii warra akkasittiin hojii isaanii badhaadhummaa isaanii amanatanii hin booji'amtuutti hin jedheen badhaadhummaa isin qabdan kun qabeenyi isin qabdan kun hojii gaarii isin qabdan kun booji'amuu irraa isin hambisuu booji'amuu jechuun deemni hamaan humna isaan caalu bakka biraadhaa dhufee wanta isaan qabanis isaaniinis oofee deemu jechuudha yeroo sana keessatti akka ittiin booji'amu jechuudha dirree waraanaarra utuu jiranii utuu diinaa wajjin walitti tokkosanii booji'amuu duwwaa miti innis booji'amuudha biyyumarra yaa'ee dhufa diinni isaan lolaa isaan ari'ata booddee horii isaan qabanis qabeenya isaaniis waan isaan qaban hundumaa sassaabbatee ooffatee fuudhee deema booji'ee deema jechuudha kansaa godhata jechuudha maaliif wanti isaan qaban sun inni isaan itti hirkatan nuuf jira gaaf tokko nu oolcha ittiin bara rakkinaa baana ittiin bara hiyyumaa baana nuunomaa yaaddofnu maallaqa kuufanneerra inni isaan jedhan kun booji'amuu irraa isaan hambisuu hin danda'u qaaniidha yeellootti galuu jechuudha firoota koo yeroo amma akkas nagaan jeeqamu kana salphaatti hubachuun nama rakkisu biyyoota keenya keessa biyyuma keenya biyya Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana
keessumaa gara kaabaa irrattis lola gurguddaatu geggeeffamaa jira. Kaaba duwwaa yoo ta'u baates booldi ta'ee kan mul'ate, fagootti kan argame, addunyaanis sirriitti kan ilaalte, miidhamni gurguddaan jijjiguu gamoowwanii, jijjiguu dhaabbilee hawaasaa garaagaraa, manneen barnootaa, manneen amantaa garaagaraatiif, manneen yaalaatiif sababa kan ta'e lola gurguddaan gara kaabaa kanatti geggeeffameera. Naannoo Maqalee, naannoo Tigraayiif, naannoo Amaaraa keessatti jechuudha. Naannoowwan nama Maqaalee kana keessatti ijaarsi gurguddaa namoonni qaban, fooqii gurguddaa namoonni qaban, baankii keessaa birrii gurguddaa namoonni qaban, hedduun isaanii itti du'aniiru, itti madaa'aniiru, ittiin booji'amaniiru. Maallaqa isaan qaban, birrii isaan baankiidhaa qabanii nagaa biyya kanarratti fiduu hin dandeenye. Lolarraas isaan hambisuu hin dandeenye. Booji'amuurraa isaan hambisuu hin dandeenye. Caalaattuu saamaman jechuudha. Kanaaf fakkeenya salphaatti ittiin hubachuu dandeenyu nuu ta'uu danda'a isinii jechuudhaafan haaluma qabatamaa biyyi keenya keessa jiru fakkeenya isinii fudhadhe. Sagalee Waaqayyoo keessaati Wangeela Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 18 hanga 30 irratti waa'ee gaaffii sooressa tokkodha macaafni qulqulluun nu barsiisa. Sooressa tokko jedhee amma mata duree isaa gaaffii sooressa tokko jedhee kaa mata duree isaa. Waa'ee sooressa sanaadha mee olii wajjiniin dubbifannu. Arra gaarii gootanii maallaqa irratti xiyyeeffannoo laattanii iji keenya hedduun keenya namni baay'een arra karaa inni ittiin gufachaa jiru dogoggoraa jiru. Hariiroo gooftaadhaa wajjiniin qabullee dhabaa kan jiru tajaajila isaa isa gaggaariillee karaa inni ittiin balleessaa jiru. Tajaajiltoonni gurguddaa hedduun seenduubee isaanii baakgiraawundii isaanii karaa isaan ittiin balleessaa jiran baay'een isaa maallaqa waan ta'eef, barbaacha maallaqaati waan ta'eef, waa'ee maallaqaa kana sirriitti haa ilaalu. Waa'ee qabeenyaa, waa'ee badhaadhummaa kana sirriitti haa ilaalu. Namootumti immoo prosperity gospelii barsiisan jiru bara kana keessa. Prosperity gospelii yeroo jennu wangeela badhaadhinaa jechuu kooti. Wangeela badhaadhinaa jechuun namni kiristiyaana ta'e hundumtu iyyoomuu hin danda'u, dhukkubsachuu hin danda'u, beela'uu hin danda'u, sooressa bakka jedhanii warra barsiisan. Biyyuma lafaa kana irratti badhaadhuu sooramuun dirqamaa akka ta'etti warri barsiisan jiru jechuudha. Sirriidha. Nagaa qabaachuu keenya, nutti toluun keenya, qabaachuun keenya gooftaa waan gaddisiisu hin qabu. Garuu that is not the destiny of Jesus Christ. Yesus Kristos akka nuyi baankii keessa birrii tulluuf, akka nu mana fuuldura konkolaataa tulluuf, akka nuyi birrii gurguddaa lakkoofnu mana ajaa'ibaa ijaaruuf fannoo irratti heeloo'ee lamaas baaktaanii abbaa koo maana dhiifte jechaa hin duune. Kanaaf jedhee hin duune. Kan inni heeloo'ee lamaas baaktaanii jedhee du'eefi eenyuuf jedheet lubbuu keenya mootummaa waaqayyootti galchuudhaaf jedheeti. Foon keenya kanaaf jedhee aarsaa kana hundaan kaffalle. Haa ta'u malee foonni keenya kun mana qulqullummaa waaqayyo waan ta'eef yeroo hundumaa gadadoodhaan rakkinaan akka inni dabarsu hin barbaadu. Yeroo nuyi eebba gurrus jira, yeroo nuyi qoramsaan ilaalamnus jira. Hunduma isaa keessatti yeroo rakkinaa obsaan dabarsuudhaaf, yeroo argannu galataan dabarsuudhaaf, yeroo hundumaa namoota galataa ta'anii deddeebi'uudhaaf kana godhe waan ta'eef ilaalcha kanaan kan deemanis jiru jechuu kiyyaadha. Egaa firoota koo waa'ee sooressa kana yoo dubbifanne haa dubbifannu dheeraallee yoo fakkaate qabxii hambiraan ilaallu waan ta'eef kanuma walii wajjin haa dubbifannu. Akkas jedha gaaffii sooressicha tokko wangeela Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 18 kaasee hanga 30tti akkas jedha. Gurguddoota Yihuudootaa keessaa tokko yaa barsiisaa gaarii jireenya bara baraatti galuudhaaf maal godhuu jedhee isa gaafate. Yesuus immoo deebiseefi maaliif gaarii naan jettaa? Waaqayyo tokkicha duwwaa malee namni gaariin tokko illee hin jiru. Abboommii isaa beekta. Hin ejjiin, hin ajjeesiin, hin hatin, sobaan nama irratti dhugaa hin bahin, abbaa kee fi haadha kee ulfina kennii jedhe. Namichi immoo kana hundumaa ijoollummaa kootii jalqabee raawwadheeraa jedhe. Yesuus yommuu kana dhaga'e namichaani ammallee wanti gochuun si hafe tokko jira. Waan qabdu hundumaa gurgurii warra deegaadhaaf hirii Waaqa irratti badhaadhummaa hin qabaatta. Erga hirtee booddee immoo kottu ana duukaa bu'ii jedhe. Namichi garuu yommuu kana dhaga'e baay'ee sooressa waan tureef baay'isee gadde.
Yesuus gadda namichaa yommuu hubate warra qabeeyyiidhaa fi mootummaa waaqayyootti galuun attam rakkisaadha. Sooressi tokko mootummaa waaqayyootti galuu irra gaalli qaawwaa lilmoo keessa ba'uutu salphata jedhe. Warri kana dhaga'an immoo egaa eenyutu fayyuu danda'a ree jennaani. Inni immoo namaaf kan hin danda'amne waaqayyoof hin danda'ama jedhee deebiseef. Phexros yommus kunoo nuyi qe'ee keenya dhiifnee si duukaa buuneerra jedhe. Yesuus immoo dhugumaan isinitti himaa namni hundinuu mana haadha manaa yookiis obboloota yookiis abbaa fi haadha yookiis ijoollee sababii mootummaa waaqayyoof jedhee dhiise bara jireenya isaatti dachaa baay'ee caalchisee hin argata. Bara dhufutti immoo jireenya bara baraatti hin gala isaaniin jedhe. Ameen. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sooressicha baay'ee birrii guddaa qabu qabeenya guddaa qabu tokkotu gara gooftaa dhufe. Akkuma sagalee kana keessatti dubbifanne gaaffii gooftaa gaafate. Yaa barsiisaa gaarii jedhee jalqabe. Gaarii kan inni ittiin jedhee mootiviin isaa xiyyeeffannoon isaa ofii isaatiifis gaarii jedhamu waan barbaadu. Ishee kana keessatti argeetu gooftaan maaliif gaarii naan jettaa nama ta'e koo gaariin hin jiru jedhe. Yesuus illee nama duwwaa miti. Ni nama guutuu waaqa guutuudha yoodha. Namichichi gaarii jedhamu barbaade qajeelaa jedhamu barbaade. Ishee kana keessatti argeetu gooftaan kun ikkoo akkas miti qo'ee ilaalcha kee sirreessittiin jedheetu maaliif gaarii naan jettaa reetu gaaffii isaa ammoo itti dhufe. Mootummaa waaqayyootti galuudhaaf maal gochuu tanaaf ta'a gaaffii inni jedheef. Yesuus deebii kennuu yeroo itti fufu beekta miti dubbii waaqayyoo hin ejjiin jedha hin atiin jedha sobiin jedha kassedha itti dhugaa ba'e gooftaan. Kana hundumaa jedheen ijoollummaa kootii kaasee eegaa ture jedhee sooressichi. Wangeelaawota keessaati inni tokko akkas jedha. Yeroo namichichi kana hundumaa ijoollummaa kootii kaaseen godheedha gooftaan isa jaallateedha. Gara isaa ilaaleedha. Gaafa gara isaa ilaalu immoo ammallee hirrina wayii keessatti arge gooftaan. Gaafa hirrina wayii hirrinni keessatti arge maan gaafa gooftaan gara isaa ilaalu namichumti gaarii fakkaatu kun namichi ijoollummaa isaatii kaasee ejja baqachaa ture kun namichi ijoollummaa isaatii kaasee hanna baqachaa ture kun namichi ijoollummaa isaatii kaasee soba baqachaa ture kun namichi gaarummaa qajeelummaadhaaf gatii baasaa ture kun garaansaa maallaqa isaa wajjin baay'ee walitti hidhamee akka jiru arge gooftaan. Garaansaa jaalala horiitii walitti gudunfamee akka jiru arge gooftaan. Hoo iji isaa iddoo hundumaa arga. Laphee namaa arga. Nuyi arraba namaa laallee arraba namaatiin nama madaalla. Arraba namaa dubbii namaa laallee abalu akkam gaariidha. Waaqayyootu nuu kenne. Waaqayyootu nama akkasii nuu kaaseyyuu jechuu dandeenya. Haa ta'u malee Yesuus ilmi waaqayyoodha. Garaa namaa ilaala. Bakkee namaa duwwaa miti, jecha namaa duwwaa miti, haasaa namaa duwwaa miti. Garaa namaa ilaala. Gaafa argu iji isaa birrii garaan isaa birriidhaa hojii walitti hidhamee maallaqaa hojii walitti gudunfamee akka jiru argeetu akkaseen waa tokko si hafee dheeniin maaltu na hafee gaafa ni yaadu dhaqii qabeenya qabdu hundumaa gurgurii warra deeqaadhaaf hiriite qabeenyaa keessa amma lafarratti walitti qabde kana waaqarratti kuufadhu dheeniin isa booddee akkaman ta'an immoo akkam ta'a maalan ta'a akka inni gaaffii biraan kaa'amneef gooftaan dafee cufee fennaan kottu na duukaa bu'ee dheeni ana bira jiraa ana bira yeroo teessu ana duukaa yeroo deemtu waan nyaattus waan dhugdus in argatta hin beeloftu jireenya bara baraatiif immoo kutataa taatee deemta kottu ana duukaa bu'ennaan hin gadde namichi hin gadde baay'ee gadde fuula isaa gurraachisee gooftaa biraa sokke kana argee gooftaan barumsa isaatti fufe akkam ulfaataadha sooressootaaf mootummaa waaqayyootti galuune akkam rakkisaadha sooressootaaf mootummaa waaqayyootti galuune sooressi tokko mootummaa waaqayyootti galuu irraa gaalli ilaala gaalli hammam guddaa akka ta'e hin beektu hundumti keessa jedhee namana yoo ijaan namni hin argine jiraate fakkii isaa argee beeka gaalli baay'ee guddaa mudhiin isaa garaa isaa kun guddaa gaalli tokko qaawwa ilmoo keessa ba'uutu salphataa jaranana adurreen iyyuu qaawwa ilmoo keessa hin baatu adurree macaccafaqeen qaawwa ilmoo keessa baasa yoo jettan hin ulfaata adurreen saree hamtu tokko qaawwa ilmoo keessan dhiibee baasatan ulfaata gaalli garuu hammam guddaadha fakkeenyi gooftaan fudhate baay'ee fakkeenya nama naasisuudha namni kana dhagee hundumti isaanii waaqa qabu fakkaata warri isa duukaa jiran sun innaan
akkasaan eenyu galareen hundumti yuukko yaaddessoo keessa jira rakkina keessa jira jechuudhaaf jedhan lakkeedheennan kan namaaf hin danda'amne waaqayyoof hin danda'ama galanni gooftaaf haa ta'u inni jabaa ta'e gooftichi jedhe gaaluma guddaa kana walitti caccafageetu limmooma keessa baasa malee inni hundumaa danda'a yaadda'inaa jedhe maqaan isaa ulfaatu gaala guddaa kana caccafaqanii akkamitti limmoo keessa baasu beektu qabeenya qaban kana akka hin qabnetti ilaaluudhaan akka hiyyeessaatti of ilaaluudhaan hiyyeessaaf hiruudhaan maallaqa kana ofirratti moosisuun utuu hin taane maallaqicha irratti moo'uudhaan gaala fuudhanii lilmoo kirrii lilmoo gochuun hin danda'ama jechuudha maqaa waaqayyoo ulfaatu. Gaala yoo ta'e har'a qabeenyi isin qabdan abbaa qabeenyaa taatanii waa kuufattanii mana ijaartanii konkolaataa bittanii jireenyi keessan jijjiiramee jireenyi keessan guddaa ta'ee hiriyoota keessan dur wajjiniin dhalattan wajjin barattan caaltanii har'a nama guddaaf sooressa waa qabu taatanii jirtu yoo ta'e gaala ta'ee jira yoo ta'e jireenyi keessan soorummaan keessan gaala guddaa hamma sana ga'u sana fuutanii kirriin ilmoo ishee qaawol immoo keessa baatu gochuudhaafi ofirratti moosisu dhiisuudha. Isa garbicha ofii godhachuudha malee garbicha ta'u ofii miti jechuudha. Garuu maallaqi hammam akka inni ulfaataa ta'e soorummaa amanachuun qabeenya ofii amanachuun sana abdachuun yoo inni harkaan jiru ta'e torban dhufu akkaman ta'a ji'a dhufu akkaman ta'a waggaa kana akkaman ta'a hojiin dhabe miindaan kun dhaabbate hojii irraa geggeeffamee jira jireenyi koo xaxameera nigdiin hin jiru bara kana hojiin hin jiru jettanii yaadda'inaa ija keessa waan biraa irra kaayinaa ija keessan gaafa Yesuus irra keessan maallaqaaf qabeenyaaf haalota irraa gaafa gaastani ilmi waaqayyoodhaa dhugumaan yeelloo sin oolcha yoo diddan garuu yoo iji keessan amanannaan keessan waanuma qabdan duwwaarra ta'e garuu amanannaa isin amanattan maallaqa keessan isiniinis ta'e ofiisaas oolchuu hin danda'u yeellootti nama geessa. Sagalee waaqayyoo keessaati macaafa fakkeenyaa boqonnaa 11 lakkoofsa 29 irratti sagalee waaqayyoodha akkas jedha. Namni sooruma isaa amanatu in kufa. Namni qajeelaan garuu akka muka jiidhaatti lalisaa'edha. Rareebeen dubbisaa. Namni sooruma isaa amanatu in kufa. Namni qajeelaan garuu akka muka jiidhaatti lalisaa'edha. Galanni waaqa jiraataadhaaf haa ta'u. Sooruma ofii namni amanatu, qabeenya ofii namni amanatu kufa. In kufa iddoo tokko ga'ee in kufa. Jireenya hafuura isaatiitti kufuu danda'a. Dinagdee isaatti kufuu danda'a. Hawaasummaa isaatti kufuu danda'a. Qajeelummaa isaatti kufuu danda'a. In kufaa jedha kun dubbii waaqayyo waan ta'eef soba kan hin qabne waan ta'eef iji namaa qabeenya isaa sooroma isaa amanatu fagoo hin qabu. Sunu dhaabannee ilaallu jiga akka huursaa muka guddaa ol qabatee qilleensa kana raasaa bubbee dhaqee lafa dha'utti dhaqee lafa dha'a. Fagoo ga'uu hin danda'u. Isayyuu hin turu. Jalloonni akkasii kun fagoon ga'anii yeroo baxinnoo abeet ajab kan akka isaan jiru nama guddaa nama ajaa'ibaatituma jedhamu kufaatii isaan immoo dhageessu. Maaliif? Maallaq sooromni nama natamu kaa. Sooromni ittiin jiraatama malee qabeenyi yoo dhufe ittiin jiraatama ittiin nama kan biraan illee gargaarama ittiin illee mootummaa waaqayyoodhaa babal'ata malee waaqa miti nama natamu. Ija ofirra kaa'uun barbaachisu. Wala horiin horu haa baay'atu lafa haa guutu rakkoon qabu garuu inni iddoo isaa beekee jiraachuu qabu iddoo waaqayyo fudhachuu hin qabu. Akkas jedhe gooftaa Yesuus wangeela Maatiyoos boqonnaa 6 lakkoofsa 24 irratti Yesuus itti fufee eenyullee gooftolii lamaaf hojjechuu hin danda'u isa tokko jibbee isa kaan jaallachuu isa tokkoof of kennee isa kaan tuffachuudha malee isinis akkasuma waaqayyoof horiidhaaf hojjechuu hin dandeessanidha. Biyya tokko irratti mootonni lamas hin jiran. Biyya tokko keessatti mootima tokko jiraata. Kanaaf namni biyya Itoophiyaa jiraatu tokko mootii Itoophiyaatiin bulaa mootii Keeniyaa sachi biyya mataa isaa keessa jiruufis dhaqee buluu hin danda'u. Tokko isaanii filachuu qaba. Mootota garaa garaatu jira garuu gooftaa Yesuus kakuu keessatti mootota lama maqaa dha'e. Mootii isa tokko waaqayyo jedhee barsiise. Mootii isa kan biraa immoo
horii jedhee barsiise. Horiin gar tokkoon taa'ee Waaqayyo karaa tokkoon taa'eetu. Isinis mootota kana lamaanii ufii garboota ta'uu hin dandeessan, hojjetoota ta'uu hin dandeessan, tokko isaanii keessaa filattanii tokko isaaniitiif buluutu sinirra jiraata jedhe Gooftaa Yesuus. Isa tokko tuffachuu, isa tokkoof immoo buluu. Isa tokkoof hojjechuu, isa tokko immoo hiyyeessanii diduu. Filadhaa kamiin haa ta'u. Akkuma Jooshuwaan yookiis Iyyaasuun kakuma fakkeetti arra filadhaa kan waaqessitan Waaqayyootu Waaqoo ta'e Waaqayyoo waaqessaa. Waaqayyoolii tolfamootu Waaqoo ta'e sabboonni keessan laga gamatti sagadaa turan sanaaf buluu barbaadota isaanitti sagadaa. Garaa walaalamiin lachuu duukaan deemina akkuma inni jedhee barsiise. Kakuu haaraa keessatti immoo Gooftaa Yesuus Waaqayyoof horii kamiin isin yooyya? Kamiif bultu? Kamiif bitamuu barbaaddu? Eenyullee gooftolii lamaaf hojjechuu hin danda'u. Isa tokko jibbee isa kaan jaallachuu. Waaqayyoon jaallattanii horii jibbuu moo horii jibbitanii Waaqayyoon jaallachuu isinii wayya? Filadhaa. Hubadhaa jecha kana irra keessuma isaa duwwaan dubbisinaa yookaan dhaggeeffatinaa. Horiin hin barbaachisu jechuu miti. Hojjetatanii maallaqa argachuun hin barbaachisu jedhee barsiisaan jiru. Baay'ee barbaachisaadha. Mootummaa Waaqayyoo babal'isuuf iyyuu baay'ee barbaachisaadha. Namni tokko asii ba'ee iddoo biraa tokko bakka wangeelliin keenya dhaqee wangeela lallabee deebi'uudhaaf tiraanspoortii deemuudhaaf horii barbaachisa. Geejibaaf, ciree nyaachuudhaaf, laaqana nyaachuudhaaf, irbaata nyaachuudhaaf, iddoo buluu siree qabatee buluuf maallaqa barbaachisa. Haqee saba walitti qabee barsiisee yeroo jedhu immoo mana kiraayii fudhachuudhaaf horii barbaachisa. Mana kiraayii fuudhame yookaan lafa bitame sanarratti immoo ijaarsa ijaaruudhaaf horii barbaachisa. Horii barbaachisa. Mana sana keessatti meeshaaleen adda addaa kiiboordiin hin barbaachisa. Kiiboordiin gatiin isaa ol ka'aadha. Sagalee guddistuu gatiin isaa ol ka'aadha. Horii barbaachisa. Teessoon irra taa'anii horii barbaachisa. Yoo caalaatti guddachaa deeman immoo meeshaaleen adda addaa mana waaqeffannaa keessatti barbaachisan hedduutu jira. Sun hundumtuu maallaqaan barbaadamu yookaan argamu. Hojjetaan nu hojjetus immoo miindaa isa barbaachisa. Ergamoota waaqaa miti nyaachuu qaba, dhuguu qaba, uffachuu qaba, maatii qabaachuu danda'a waan ta'eef isaafis miindaa barbaachisa. Kunis horiidhuma. Kanaaf waan biraa jireenya dhuunfaa keenyaa iyyuu miti, duwwaa iyyuu miti, mootummaa Waaqayyoo babal'isuudhaaf iyyuu horiin barbaachisaadha. Garuu murteessaa miti. Horii gararraatti murteessaan tokko hin barbaachisa. Inni immoo Waaqayyoodha. Kanaaf horiin qorichi ishee maalidha beektu? Garbicha godhachuudha. Gooftaa ta'uu ofirratti gochuu miti. Yeroo kadhannu waa'ee birrii keenyaa maallaqa nama bira kaa'annee qabnu, maallaqa maatii keenya biratti erginee qabnu, maallaqa fira keenya jaallannu tokko bira keenya jennu isa sammuu keenya keessa dhufee hin badamoo, nan argadhamoo, hin nyaatamemoo, galeen fudhadhamoo, ijaarsi koo akkam ta'e, maaloo koo akkas ta'e, kadhannaa dhiisnee waa'ee isaa nagannoo ta'e nu bulchaa jira jechuudha horiin. Gooftaan lafa isaa haa buusu, maqaa Yesuusiin lafa haa bu'u. Nurratti boo'uu dhiisee faana keenya jalatti gadi hamo'amu. Sammuun keenya isa daldala isa nagada yoo ta'e yeroo Waaqayyoon waaqessinu nurratti mo'eera. Garuu horiin akkamittiin kan inni iddoon gooftaan isaaf kenne jibbuudha. Jaallachuu yoo Waaqayyoon jaallachuu barbaanne. Jibbuu yeroo jennu ani hojiin hojjedhu birrii nan barbaachisu kiisii baqqoodhu waan deemaa akkuma Eliyaas irraa geessa dhufee na soora maal jennee taa'uu miti. No. Yaada keenya, fookasii keenya, laphee keenya gurgurree isatti laachuu miti jechuudha. Argachuu dandeenya, dhabuu dandeenya kun garuu jireenya keenya diffaayin hin godhu. Jireenya keenya murteessuu hin qabu, hiika jireenya keenyaa jedhamee ilaalamuu hin qabu jechuudha. Kanadha hiikni isaa. Itti fufee isa tokkoof of kennee isa kaan tuffachuudha malee Gooftaa Yesuus. Waaqayyoof of kennitanii horii tuffachuu moo horiidhaaf of kennitanii Waaqayyoon tuffachuu filattu? Filadhaa. Akkasuma jedhe dhumarratti qullucci godhee akkaataa ifaa seen Yesuus jechuusaa yeroo kaa'u. Akkasuma Waaqayyoof isinis akkasuma Waaqayyoof horiidhaaf hojjechuu hin dandeessanii jedhe.
galanni fulfinni maqaa isaatiif haa ta'u. Kanaaf horiin amanannaa namoota baay'eeti. Lapheen namoota baay'ee, jireenyi namoota hedduu harki caalaa horiidhaan hoogganaa waan ta'eef. Horiin immoo amansiisaa miti. Iddoo ga'ee nama buusu qaba waan ta'eef, hin dhufas hin dhumas waan ta'eef, Waaqayyo amanannaa keenya horiirra akka godhannu hin barbaadu. Yoo barbaaddan isuma duwwaadhaaf bulaa. Ani nama horiidhaafis bulaa, anaafis bulu hin barbaadu jedheen. Gootichi kakuu haaraa, mootichi kakuu haaraa, lubichi kakuu haaraa, leenci qaraaniyoo inni ammarraatti jiraataa ta'e bara baraanis jiraatu kana barsiise. Yookiin horiidhaaf bulaa, yookiin immoo Waaqayyoodhaaf bulaa. Lachuudhaaf garboota ta'uu hin dandeessani jedhe. Amanannaan Waaqayyoodhaan alatti nama yeellaa'isan, Waaqayyoon ala jiran kanneen nama yeellaa'isan keessaa egaa inni arfaffaaf inni guddaan xiyyeeffannoodhaan laalleerraa barachuu qabnu maal jenneerraa hojii ofii fi sooroma ofii. Hojii keenya irra laphee keenya jireenya keenya kaa'u hin barbaachisu, hojii hojjechaama jiraachuun barbaachisaadha. Sooroma badhaadhummaa ofiirra ija ofii laphee ofii kaa'u hin barbaachisu, garuu qabaatanii to'atanii hooggananii jiraachuudha. Akka adaraa Waaqayyo biraa namatti kennametti hoogganuu barbaachisa jechuudha. Namoonni baay'een qulqulloonni hedduun kan isaan ittiin nyaataman macaafa qulqulluu keessattis ta'e seenaa bara keenyaa keessattis maallaqa waan ta'eef waa'ee isa kanaa ofirraa baasa akka nu ilaallu akka nu barannu hin barbaadu. Baay'ee xiyyeeffannootti laattanii akkasin barattan hin barbaada kutaa kana. Ximootiyoos isa duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 6 hanga 10 irratti sagalee jiruun dubbiseetan yaada qabxii kanaaf kutaa irraa walitti qabu yaada. Akkasidha. Nama Waaqayyoo ta'uun nama wanta qabuun of danda'ee jiraatu biratti bu'aa guddaa qaba. Nuyi waanuma tokko illee finnee gara biyya lafaa kanaa hin dhufne, gara biyya lafaa hin dhufne. Isa keessaas waanuma tokko illee fuunee ba'uu hin dandeenyu. Waan ittiin jiraannu, waan keessa jiraannus qabaannaan nu ga'a. Warri sooromuu barbaadan immoo qoramatti, kiyyootti, kajeellaatti, gowwummaa isaan miidhu baay'ee keessatti hin kufu. Kajeellaawwan kunis balleeffamuu fi baduu keessa isaan hin buusu. Horii jaallachuun hundee wanti hamaan hundinuu irraa latuudha. Namoonni gar tokko yaada isaanii horii jaallachuu irra kaa'atanii amanticha irraa badaniiru. Waraansa baay'eedhaanis of waraananiiru. Ameen. Waaqayyo inni jiraataan nu haa gargaaru. Nama Waaqayyoo ta'uun jedha namni Waaqayyo Phaawulos. Mucaasaa hafuuraa Ximootiyoosiin yeroo gorfatu. Nama wanta qabuun of danda'ee jiraatu biratti bu'aa guddaa qabaadha. Nama wanta qabuun xinnaasa qabaatu, guddaas qabaatu, isuma qabu sanaan of danda'ee nama jiraatu biratti nama Waaqayyoo ta'uun bu'aa guddaa qabaadha. Biyya lafaa kana gaafa dhufne waa tokko finneen dhufneedha. Namni biyya lafaa kana irratti yeroo dhalatu warqee mormatti hidhatee dhalate hin jiru. Yeroo tokko namoonni yoo callalanii moo oduu qabatamaa taane hin odeessu. Mucaa wayii dhalatee dinqiidha taamiriidha gaafa isheen dhalattu mormatti kirriitu jira, mormatti masqalii jira jedhanii yeroo sofuma haasaan jira. Never. Waan akkas jedhu hin jiru. Namni yeroo dhalatu sa'aatii wayii harkatti hidhamee fi dhalate hin jiru. Qalabatii wayii qubatti godhatee dhalatu hin jiru. Namni yeroo dhalatu harkuma isaa duwwaa dhufa. Waaqayyo baajeta isaa dursee lafarratti hojjetee fi lafarratti isa erga. Waa tokko iyyuu finnee dhufne gaafa deemus immoo namni waa tokko illee fuudhee deemus hin jiru. Wanti maallaqa jedhamu, sooroma jedhamu, badhaadhummaa jedhamu hundumtuu waan lafa kana irratti wal baranidha namaa wajjin. Lafuma kana irratti immoo chaa'oo waliin jedhanii nagaa walitti dhaamanii kan deemanidha. Mana warqeedhaan ijaarame yoo qabaatte fuutee deemuu hin dandeessu. Jala mureensitti. Mana warqeedhaan ijaarame yoo qabaatte si wajjiniin qilleensa kanarraa meetirii 5, meetirii 10 ol deemuu hin danda'u. Asuma lafa kana irratti gatteessu kita.
yookiin fira kee keessa jiraata yookiin nama mana kee keessa jiraatutu keessa jiraata yookiin mootummaa si dhaala waan tokko ta'a atuun beektu wanta inni ta'u qabeenyiti lafa kanarratti qabaatu. Kanaaf namni waa tokkollee fuudhee deemu jiru akkuma namni Waaqayyoodha Iyyoob gaafa qabeenyi isaa dhumu garaa haadha kootii keessaa kanan ba'e harka koo qullaa ture akkasumatti nan gara isaa deema waan kennu homaan ta'u isatu kenne isa fudhate maqaan isaa ulfaatu jedhe wanti nuyi fuudhee deemnu tokko hin jiru. Kanaaf maal jedha waan ittiin jiraannu waan keessa jiraannu qabaannaan nu gahaadha. Nu gahaa jechuu bara edharra deddeebiin namni Waaqayyoo kun lakkoofsa 9:10 irratti dubbii baay'ee siiriyees ta'ee dubbata. Dubbii baay'ee xiyyeeffannoo keenya barbaadu dubbata. Akkasidha warri sooromuu barbaadan immoo jedha qoromatti 1 kiyyootti 2 kajeellaatti 3 gowwummaa isaan miidhuu baay'ee keessattis hin kufu 4. warri sooromuu barbaadan wantoota isaan keessatti kufan tarreessee jira. Maalitti kufu ni jalqabaa qoramatti, inni ittaanu kiyyootti, inni ittaanu kajeellaatti, inni ittaanu gowwummaa isaan miidhu baay'ee keessatti hin kufuudha. Itti fufee maal jedha? Kajeellaawwan kunis jedha balleeffamuu fi baduu keessa isaan hin buusuudha. Si'a tokko gaafa namni karaa sooromaarra bu'eedhu sooroma sana itti fufee dabaluudhaaf ammas waa barbaada. Karaa jallinaatiin maallaqi qodaa isaa keessa bu'uu gaafa jalqabdu itti minyoomti. Ishee daddabalee ammas sassaabbachuu barbaada. Ammas horachuu barbaada. Ammas fiduu barbaada. Karuma ta'ee qodaa isaa maallaqa isaa ol kaasuu barbaada. Kompitiishinii keessa gala. Kajeellaa keessa gala. Kajeellaa wayii keessa gala. Abaluu asiin fooqii ijaareen akkamittiin fooqiin ijaaru wajjin hojii jalqabneedha. Liqeeffatee haa ta'u, fidee haa ta'u, acabarbaree haa ta'u waan ta'e gochuutti ka'a. Kanumaan yaada Waaqayyoo keessaa mucucaachuutti dhufa. Lakkoofsa 10 irratti maal jedhatti dhufee dubbifne horii jaallachuun hundee wanti hamaan hundinuu irraa latuudha. Hundeedha. Latuu fi daddagaaguu wantoota hamaa ta'aniitiif horii jaallachuun hundeedha. Wanti hamaa ta'e hundumtu achii kaa'an horii jaallachuurraa kaa'an. Itti fufeen dubbisa. Namoonni gar tokko yaada isaanii horii jaallachuu irra kaatanii amanticha irraa badaniiru. Namoonni gar tokkodha. Yaada isaanii horii jaallachuu irra kaataniitu maal ta'an amantii irraa immoo badaniidha. Laala arra kan argaa jiru isa kanadha. Raajota gurguddoo kan iddoo nutti dhabaa jiru. Faarfattoota jajjaboo iddoo nutti dhabaa jiru. Lallabdoota jajjaboo iddoo nutti dhabaa jiru. Geggeessitoota jajjaboo iddoo nutti dhabaa jiru. Barsiisota wangeelaa jajjaboo iddoo nutti dhabaa jiru. Luboota jajjaboo iddoo nutti dhabaa jiru. Gabaa maallaqaa kanattidha. Namoonni waan baay'ee keessa darbanii jireenya isaanii eeggatanii qulqullummaa isaanii eeggatanii gooftaa wajjin deemaa turanii iddoo horii kana gaafa ga'an hin qabamu baay'een isaanii. Akkuma sooressichaa duraan ilaalle sanaa jechuudha. Jireenya koo eeggadheen as ga'eedhe. Ana ijoollummaa kooti kaasee sasinatti dubbattu abboommii kanaan an guddadheedhe. Garuu ammas waa tokkotu jira. Dhaqee ishee guuttadhu waasi jalaa irra ta'a. Gaafa gooftaan jedhee maallaqa kee irraa adda ba'iitii jedhu garuu adda ba'uu dadhabe. Arras akkuma kanadha. Hedduun namootaa gabaa maallaqa jaallachuutii fi jaalala isaatiin hoogganamuu kanarrattidha kan isaan miidhaman. Amanticha irraa badaniiru duwwaan jedhu waraansa baay'eedhaanis of waraananiiru jedha. Ofiima isaanii. Amanticha irraas hin badanii waraansa baay'eedhaanis of waraananiidha. Kanaaf kun bolota koo dhimma murtooti. Waaqa amma ta'ee jirutti waaqayyoolii lama keessaa fuula keessan dura kaa'ame maqaan itti mogga'ee fuula keessan dura kaa'ame ilaanni kun waaqa akkasii jedhama. Waaqni kun immoo kana jedhama. Yoo isa kanatti amante kana siif ta'a. Yoo isa kanatti amante immoo kanatu siif ta'a. Tokko isaa filadhutti amanii yonnaa siin jedhani filattanii kamtu caalaatti na fayyadattanii tokko isaatti amantu jechuudha. Amantii keessa yoo ta'e. Ilaalaala sagalee waaqayyoo akkas jechaadha ijoollee waaqayyoo. Waaqayyoon waaqadha yookiis mootiidha. Horiinis mootiidha waaqadha. Tokko isaa filadhaatti sagadaa nun jechaadha. Kamiin filanna? Isa kamitti walii galla? Isa kamitti kooluu galla?
waaqayyo moo horii? Yoo waaqayyootti kooluu galle, yoo waaqayyootti amanne, yoo waaqayyootti of ganne, horiin dhuftee nu jalatti hiriirti. Yoo dhannee horiitti amanne, yoo horiitti of ganne garuu yeellootu dhufee nu qabata. Waaqayyoo dhufee hin hiriiru, dhufee jalan galu. Waaqayyo bara baraan waaqayyoodha. Waaqayyo bara baraan mo'aadha. Kanaaf ijoollee waaqayyo namoonni baay'een sooroma isaanii amanachuu irraa kan ka'e, namoonni baay'een hojii isaanii leellisuuf waaqessuu irraa kan ka'e, horii isaanii, sooroma isaanii, badhaadhummaa isaanii amanachuu irraa kan ka'e booji'amaniiru, salphataniiru, cabaniiru, seenaan isaanii badeera, mootummaa waaqayyoo keessaa badaniiru, hawaasa gidduutti salphataniiru, horiidhaaf iddoo kennuu irraa kan ka'e. Seexanni karaa kanaan namoota baay'ee nyaateera. Gooftaa Yesuusin ittiin qoruu yaaleera. Akka ati yoonnaa dhuftee sagaddeedhe badhaadhummaa kana hundumaan sii kenna. Yoo lafa dhooftee naa sagaddeedhe sooroma biyya lafaa badhaadhummaa ishee hundumaatti agarsiise. Gooftaa Yesuus garuu qormaaticha darbe. Argaa koo duraa ture. Caafamee jira. Waaqayyoon waaqa kee duwwaaf sagadi. Isa duwwaa waaqessi kan jedhu barreeffamee jira. Argaa koo duraa turi seexanan jedheen. Ejjennoo Gooftaa Yesuus kana fudhachuun nurraa eegama. Waaqayyoon nu gargaara. Amanannaan waaqayyoon alatti yoo amanatan ofiisaas namas yeellaasisu, yeelloof nama saaxilu inni arfaffaan irra walii wajjin ilaallee hojii ofii fi badhaadhummaadha. Yoo waaqayyo jedhee yeroo itti aanutti kutaa 3ffaa fi qabxii 5ffaa fi qabxiilee itti aanan itti fufna. Dubbii isaa sanatti dubbateef waaqayyoof galanna ta'u walii wajjin galateeffannee xumurra. Bara baraan guddaa